Macaafa Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 16. Ati rakkina kee hin irraanfatta, akka bishaan yaa'ee darbe duwwaatti isa in yaadatta. Irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu, moo'ichaaf seeqee keedanii kan kee barree hin dhumtuu. Irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu, moo'ichaaf seeqee keedanii kan kee barree hin dhumtuu. Waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu. Ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu. Ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Konkolatti baay'ate hanisuu abdii dabeeraa, gongommii jireenya kootee gooftaanoo argoo dabeeraa. Konkolatti baay'ate hanisuu abdii dabeeraa, gongommii jireenya kootee gooftaanoo argoo dabeeraa. Jettee kan koomateeni gooftaanoo gaasii yaadataa, isaasitti ulfaate sana gooftaanoo sirraa darbataa. Jettee kan koomateeni gooftaanoo gaasii yaadataa, isaasitti ulfaate sana gooftaanoo sirraa darbataa. In irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu, moo'ichaaf seeqee keedanii kan kee barree hin dhumtuu. In irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu, moo'ichaaf seeqee keedanii kan kee barree hin dhumtuu. Waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu. Ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu. Ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Soddomii saddeeti bishaan daaree isa ciisee, hundumtuu ilaalee darbaa waa'ee isaa kan itti dhiyeessee. Yesuus koo gaafa dhaquu fi rakkoo isaa isa gaafatee, inni soo adeemee galee siree isaa saggoot baadhatee. Yesuus koo gaafa dhaquu fi rakkoo isaa isa gaafatee, inni soo adeemee galee siree isaa saggoot baadhatee. In irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu, moo'ichaaf seeqee keedanii kan kee barree hin dhumtuu. In irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu, moo'ichaaf seeqee keedanii kan kee barree hin dhumtuu. Waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu. Ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu. Ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Miidhamni sitti baay'ate waa'ee kee furmaata dhabdee, suuqatti galtee kan boonsu akka ijoollee haadha dhabdee. Dubbatee nu nambeessu hojii dhumaan agarsiisa.
kakuu gurra kee nageesse gaaf tokko ija kee argee taa'e dubbatee nuun hambisu hojii dhumaa na agarsiisa kakuu gurra kee nageesse gaaf tokko ija kee argee taa'e inni irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtuu moo'ichaaf seeqee qeedanii kan kee barree hin dhumtu inni irraanfatta rakkoo kee isa ilaaltee gungumtu moo'ichaaf seeqee qeedanii kan kee barree hin dhumtu waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu. Reekos gadaan raawwatee jettee kaatii kan buusu harka nama keessa lalaan hundumtuu kan seetti qoosu argeeraam gooftaan Yesuus isatti suuqattee buusu lammataa eegaan jedhamtu mishee qarmii keessa jirtu argeeraam gooftaan Yesuus isatti suuqattee buusu lammataa eegaan jedhamtu mishee qarmii keessa jirtu 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 lammataa eegaan jedhamtu ishee qarmii keessa jirtu waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu waa'ee kee fuula baneera hundumtuu si yaafatu ijuma keetiin argita rakkoon kee yemmuu dabartu.